paaspoortii ishee kakkaafattee jirti. Namootattis ergattee jirti. Paaspoortiin ajuu kana. Nan qarsi jiru itti gaafa isheen ol kaatee sirbuu barbaaddu qabdee tumtee jechuudha na jiru. Durbir hidhattee birrii 200 fiddee nutti laatte shaantaa ishee fudhattee baatte. Akka kanaadha jechuudha. Ishii kana gidduutti birriin gaafa 26 fiddee mana keessee gaafa 26 sana galgala anaaf isheen baanee waliin qoricha binne kanarraan kana fate anaaf najuun mana keessa gadi hin baane ganama dooraf nutti bakka kanaan naqalle nuun jenne ganama dooraf nutti nu dhiistee baate utuu mana keessaan bahin birrii sana ilaalle isa mana jijjiirullee hanga qodaan kun diigamullee birriin kun bade jenne hin amanne nuyi waa jala bu'ee jira jennee mati barbaadaa turre erga mana qayarree erga mi'a hundumaa fattashne booda kan garaa kutanne kakaattillee darbamee jechuudha. Eessa dhaqire birrii 200 duroo birriin qabu jetti gaafa baatu sana 200 sana eessaa fuutee nuu laatte. Birrii nyaataayyuu hin qabu birrii manaayyuu hin qabu jettee kan ta'a turte. Galatoom fikir waasi gaafadha. Fikir maali paaspoortii si suuraa kaafte rakkoo maaltu jira jechuudha. Paaspoortii suuraa si immoo jechuudha nama wal paaspoortii suuraa ani hin kaafne beektaa. Gaafa dura nama walloltee turte gaafa nama walloltu sana suuraan kee ture beektaa irraa gubinaan jette jengada gaafa deemu irraa gubinaan jette poolisiitti argine turre si nama waltumte ijoollee arsiitii wayyootii waltumtee turte beektaa waltumtee nan gaafa poolisiin ijoollee baay'ee si himachaa jira koomentii rakkoon qabu kan kooti rakkoon qabu kan kana fedhatte qabuuf miti kan itti barbaadde annaa mana jette isin video bana dame sadan keessa video bana odanna meel tokko koy an kulummaa keessa fi ijara ammalleen fitanne amma fudhata video ba'uudha amma mteen moditarii waa tokko kennu sadan keessa ni gana video inka kattani sadan keessa nu ka isi qofa kakachifne ninyo Modani se jajala qabda kana kiran jette okay aje ke yu badin dal miskina baran okay ayo mari wan passporti sana sura kafte dubbadda passporti sian suran kamne beta gafa dura gafa sin jolle arsidi walloltu shortan ID nu gafa te beta ID sulki ki anda walame ID nu gafa te na ID qabdu passporti sa warre targine isi manatti kan te gafa so Tigale asaan akka addan kunne. Engada gaafa suuraan gubamu sana gubii yette gaafa mana sana bahu jechuudha gubii suuraa kana kan poolisii barreeffamaan jira jechuudha antanaan suno gaafa poolisii arginu suno tariikaa wajjin irra ture. Tigale achumaan gubee bee gaafa sawwarame malee suuraan paaspoortii fi ani immoo saarkaan fuudhee harkaan qabeen sawwarra ishii gaafa natti kennite jechuudha. Tigale miti. Na kana wanti paaspoortii harkaan qabeen sawwaree hin jiru. Ana birisi fuudhee naan jedhani ani immoo nan kakadhaa fi waan barbaadan jedhan rabbiin tokko chattamani baaf. Oi. Isin gaafadha amma immoo isin gaafadha. Paaspoortiin kee kana dura sawwaramee poolisiitti ergamee ture naju sawwar jettee bilbila siyetiin. Ela wanna dhiheetti moo aariif jettanii waan hin taane adaraa hin dubbatina. Waan hin taane adaraa hin dubbatina. Adaraa amaanaa isiitti hima jechuudha. Aariif jechuudha. Wiitii irraa baafadha. Nutirta dhaggeeffadha aarii sin qabu xiiqee sittiin hin qabu si gadee miidiyaa kanarrattis bahee lafa gabaa waan tartiiba godhataa deemna waan si gaafadha paaspoortiin kee kana dura gaafate namaa walloltu sana sawwaramee poolisiitti ergameera bilbila isheetiin sawwaramee ture gaafa 21 sawwaramee ture achiin booda immoo nama biraatti ergite hin jenne yoo isin jette immoo riikoordii isin haasoftee namichi marra taanii sawwari kan jedheen kun as keessa jira sagaleen isii jechuudha. Hawwii biratti dhaggeeffatte naa waraabin jedhee waraabame. Nama biraatti ergitee birrii 500 kan qabu jira poolisiin qabu jira fireendii Soomaalee tokko poolisii Soomaalee qabatte lakkoofsi garaa keessa sawwaree raasatti si gaafa harkaa fuudhe san. Sigalee ramtee polisii Soomaalee qabatte lookeeshinii mana nu gallee hunda ergite suuraa si sawwari ergi mul'atu sawwari ergi kan inni jedheen riikoordii si ol hin baas
Oke, akkasii nama ija jabaattee haasa'attuu miti dubbiin sii gadeeramte. Rikardi caban hoo qabaatte. Bani rikardi. Daqiiqa bas nan baasa. Ijoollee mana. Ijoolleen durbaa kunis warra rakkiftu. Nati morma qofa nutti mul'atu ni ati fikir. Hojjetaan mul'atu. Aboo anallee cumbuutiin galchinaa. Gana wal kanaani. Anillee cumbuutti galuun barbaadu. Namallee ofiillee jechuun sunatti fifiddan irra gaarii. Maaliif anis ilma namaa waan ta'eef bor waan rabbi cumbuutti galuun hin barbaadu. Anis bor tarii fuudhuun mala intala durba argachuun mala ganaan durba barbaadee fuudha. Waa danuutu jira jechuudha. Cubbuu waan akkasii kun ulfaata. Isin aartanii wal waan hin taane waliin jechuu dandeessu. Waltumuu dandeessu. Alaga danda'e akkumaan godha malee gaawaan godha. Abaluu hattuudha yoo hin jedhe fakkeenyaaf waan inni ija kiyyaan hin argine namni waa jalaa bade cubbuu sagaliin du'aa wanti jedhantu jira. Amma fakkeenyaaf hawwiin fudhachuu dandeessi yookaan fiqir fudhachuu dandeessi. Hojiin fudhadhaa dabsitee dubbii barbaachisaa jechuu dandeessi. Rabbitu beeka kaan maalan beeka. Warras keessaa taappiin godhina. Warras keessaa taappiin godhina. Warras keessaa taappiin godhina. Warras keessaa taappiin godhina. Kakaatti muddina jara sadan jira kakatan sana booda wala qalanuu fedhan. Addeebii kana jiru ijoollee bakka hin jiru kana taaftaa godhaa gaa'e. Namni ijoolleen amma siin addeebisutti meeshaa raamadaanaa biyya galfachuuf kan akka tamiraa zayitaa duqeetii waan arge biyya galfachuuf jettan bor viidiyoo gad lakkisa. Bor viidiyoo lakkoofsa koo gad lakkisa. Qophaa Jimmaan guutii ishee Wallisoo Adaamaa Finfinnee akkasumas Dambii Gachii fi gara Iluu kana jechuudha. Warri kun bor lakkoofsa gada isinii lakkisaa hattuutti hin ergin maallaqa kee. Aanatitti gaafatamaa lakkoofsa Itoophiyaan gadi isinii lakkisaa jechuudha. Waayistaappii koo lakkoofsa Itoophiyaati. Waayistaappii koo lakkoofsa Itoophiyaati waan ta'eef teelegiraamii waayistaappii imoo daayirektii qofa hin jiru. Warri si gimoo jettanu Jimmaan guutuun jedhee bara aanaa 22 Jimma keessa jiru isiniif an ergaa jechuudha. Aanaa 22 Jimma keessa jiru. Wala si gimoo wala sokorru wala maal sokorru hanga si gimoo dirasi jechuudha. Aanaa jiru guutuusa. Sarboo hunda isaa jechuudha. Bor lakkoofsa koo gad lakkisa. Magaalaa Jimmaatii kaasee aggaaroo hunda isaa jechuudha. Aanatti gaafatamaa maallaqa keessanii, aanatti gaafatamaa maatiidhaan isinii ga'u, aanatti gaafatamaa waa hundaa jechuudha. Amma isin sagalee fidduutti. Lakkoofsa koo boran gadi isinii lakkisa. Maannaa aggaaroo hunda isiniin jedheen bar. Maa isiniin galuu? Hunda isiniin galuu iluu warra iluu akkas. Warra jireen sirriitti jireen immoo saatuma feetanitti oofeetan faxaraa dhattanii fudhattan ol deebitanii ammoo faxartanii ammoo gad deebitanii fudhattu. Bashaashaa hunda na dhiigibee hunda ximbaa hundanni isiniin jedhee bar. Ximbaan aanaa godina Jimmaa qabdu keessatti miti ofii. Shabee sirriitti malee.